Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Keelolee. Guyyaa har'aa qophiilee tokko qabannee jirra. Hanga qophii keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Garaagarummaan ilaalcha siyaasa tokkummaa faayidaa biyyaaf danqaan ta'u. Ibsi mana maree paartiilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'aniin injifannoo gama karra galaanaa argame ilaalchisuun kennamee yeroo isaa kan eeggate yaada mo'ataa fi fudhatama qabudha. Ilaalcha siyaasaan gargar ta'uun faayidaa biyyaalessaa irratti tokko ta'uuf danqaa ta'uu hin danda'u. Biyyi kan waloo ta'us asumarraa hubachuun ni danda'ama. Ministeerri haqa karra ID diijitaal biyyaalessaa qofaan tajaajila kennuuf qophii taasisuu beeksise. Ministeerichi haala kallattii waajjirri ministeera muummee hojjettootaa fi maamiltoonni ministeeraa tokkoon isaanii galmaa'anii harka isaaniitti galchuun waraqaa eenyummaa biyyaalessaa akka argatan kaa'een qophii kan godhe ta'uu ibseera. Hojjettoonni dhaabbilee ministeerichaa deebii kennaniin abbootiin seeraa tajaajila ministeerichaa irraa fudhatanii fi qaamoleen dhimmi ilaallatu biroo tajaajila ministeerichi kennu barbaaduuf gara dhaabbatichaa dhufan eenyummaa diijitaala biyyaalessaa galmaa'uu fi maxxansa kaardii qabaachuu akka qaban ministeerichi ibseera. Koreen dhaabbii dhimma alaa mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaan buufata humna galaanaa akka qabaattu biyya ofiin of bulchituu Somaalilaandii waliin mallatteessitee jiruuf deeggarsa isaa kenneera. Humni galaana Itoophiyaa buufata humna galaanaa Somaalilaandiitti hundeessuuf qophii ta'uu ibseera. Humni galaana koreen dhaabbii waajjira muummee buufata galaanaa yeroo duwwaatu qophii ta'uus ibseera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa akkasumaan golomnaa sheer laayik sabskaraayib gochuun nu hordofaa. Galatoomaa.